Hooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo guyyaa har'aatiif dhiifama isin gaafachaa oduu keenya karaa sagaleetiin qofa kan isiniin geenyu guyyaa har'aatiif qofa jechuudha. Odeeffannoo wayitaawoo sa'aatii kanaaf dhaga'amanidha qabannee kan dhufne. Jalqaba irratti Doonaald Tiraamp Kuubaa fi Noorz Kooriyaa irratti waraana banuuf akka yaadanidha ifa kan godhani. Kunis kan ta'u mariin har'a Jenevaatti jalqabe kun guyyoota 60 keessatti kan xumuramuu fi kan milkaa'u yoo ta'e kallattumaan Kuubaa fi Noorz Kooriyaa irratti waraana jalqabna jechuudhaan kan ifa godhani. Yaa ta'utii Doonaald Tiraamp xiinsammuu yookaan immoo kaballaa waraana Iraan kana illee hin bayyananne. Yaa ta'utii kana golguuf jecha kana addunyaa irraanfachiisuuf jecha waraana biraa banuu akka danda'anidha. Eegamaa kan jiru Kuubaa irratti milkaa'uu fi danda'a. Sababni isaas Kuubaa yeroo kanatti biyya diinagdeedhaan baay'ee cabde akkasumas immoo akka Iraanii fi Kooriyaa kaabaa kanallee teekinooloojii waraanaan qabdu yookaan immoo kan ofii isheetii oomishtu yookaan qarshii ittiin bitatteerree biyya ishee ittistuu dhabuu dandeessi. Yeroo muraasaaf jala dhaabbachuu dandeessi Ameerikaa jala. Garuu Ameerikaa mo'achuu dandeessi jedhamee hin eegamu. Kanaafuu Doonaald Tiraamp kallattumaan Kuubaa irratti waraana banuu danda'a. Kan Noorz Kooriyaa kanallee kobilistoon illee ni darbata jedhamee hin eegamu. Sababni isaa Kim Jong-un kana duras qoosaa kan beekne ani Iraanii miti yookaan ani Raashaa miti kallattiidhaan niikularaan dhukaasa jechuudhaan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan akeekkachiisaa akka ture ni beekama. Doonaald Tiraamp dhuguma onnatee Kooriyaa kaabaa irratti waraana bana jedhamee hin eegamu. Ani gama kiyyaan kobilistoon illee darbachuu hin dandeessanii jedha. Daayiparii hedduullee qopheeffadhuun jedhaan ani Doonaald Tiraamp sababni isaa Noorz Kooriyaan misaayila baalaastikii ardii qaxxaamuran Waashingten akkasumas immoo magaalota yookaan immoo isteetii Ameerikaa kamiyyuu rukutuu danda'anidha kan qabdu. Kana qofa miti niikularallee ni qabdi. Niikulara qofa miti dooniiwwan bishaan jalaa ijaaraa jirti. Kanaaf Noorz Kooriyaan salphumatti biyya mo'amtu miti biyya baay'ee cimtuudha waraanani. Kanaafuu mootummoonni isaanillee maraatoodha jechuu danda'ama. Kim Jong-un biyya kamiyyuu akka sodaanne kana dura ifa godheera. Ameerikaa fi akkasuma biyyoota Awurooppaa irratti niikulara kallattiidhaan akka fayyadamuudha. Mee nu tuqaatii niikulara fayyadamna jechuudhaan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan akeekkachiisaa akka ture ni beekama. Odeeffannoo kana cinaatti odeeffannoon jiru marii Jenevaatti jalqabeedha. Guyyaa har'aa mariin Jenevaatti jalqabeera Ameerikaa fi Iraan gidduutti. Yaa ta'utii mariisistoonni Iraan marii kana adda kutanii akka bahanidha ifa gochaa kan jirani. Sababni isaa Israa'eel atattamaan Libaanos gadhiistee hin baatu taanaan marii kana itti fufuu akka hin barbaanne odeeffannoon ba'aati kan jiru. Kana qofa osoo hin taane Strait of Hormuz guutumatti cufuus beeksisaniiru. Ajajni waraana giddu galeessaa Kaatam Albiyaa kan Iraan jechuudha. Strait of Hormuz guyyaa irraa guutumatti doonii hundaaf akka cufeedha ifa kan godhe. Kanaafuu wanti kun ulfaataadha. Ammas Israa'eel ba'uu qabdi jechuudhaan Iraan irra deddeebina akeekkachiisate kan jirtu. Hizboollaan irree waraana isaa cimsaa jira. Waraana Israa'eel irratti baay'ee miidhaa guddaa geessisaa jira. Israa'eel garuu Libaanos keessa waggaa dheeraa akka turtu gonkumayyuu ba'uu akka hin barbaanne akkasumas buufataalee waraanaa ijaaruudhaaf karoora akka qabdu baajatas akka murteessiteedha himaa kan jirtu. Kanaafuu wanti kun milkaa'ee Doonaald Tiraamp Israa'eel Libaanos keessaa baasuu danda'amoo hin danda'u kan jedhu gaafii guddaadha yeroo kanatti. Haa ta'utii ministeeronni Israa'eel Bezaaleel Smotrich kan jedhaman ministeerri Israa'eel yookaan immoo ministeerri baajataa Israa'eel baay'ee gara jabeessa kan ta'anidha. Nuti gonkumaa Libaanos keessaa hin baanu amma buufataalee waraanaa ijaaruuf kaayyeeffanneerra. Baajatas wanta kanaaf qopheessinee jirra jechuudhaan guyyaa irraa ifatti Ameerikaa mormeera jechuudha. Yaa ta'utii Doonaald Tiraamp Israa'eel natu ajaja uummanni Israa'eel ani akka pireezidaantii Israa'eel ta'etti na ilaala jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa jira. Yaa ta'utii Neetanaa'uun akkasumas immoo mootummaan Israa'eel guutumatti waliigaltee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaa gidduutti taasifame kuni nun ilaallatu jechuudhaan kufaa taasisaniiru. Komii qabanillee Ameerikaadhaaf dhiyeessaa jiru. Wanti kun nun ilaallatu. Ameerikaan harka kennatteetti faayidaa Iraan qofa eegsisuudhaan mallatteessitee jirti jechuudhaan komachaa kan jirani. Yaa ta'u malee Ameerikaan harka kennachuudhaan alatti filannoo biraan arganne Israa'eel eeguudhaaf illee duubatti hin jettu turte.
Garuu wanti kun deemee kufaatii Ameerikaa waan ta'uuf kanaa ol deemuu hin dandeenye jechuudha. Kun Israa'eliif kisaaraa guddaa ta'eera, muufaatuu guddaa fideera. Tiraamp garuu kiyyoo keessa galeera. Sababni isaa Iraan Strait of Hormuz cufteerti ammas diinagdeen addunyaa yookaan immoo boba'ii kun ammas ol ka'a. Kanaafuu dirqama Libaanos keessa Israa'el waraana ishee akka baastu dirqisiisuun isaanii dirqama ta'a jechuudha. Kun hin ta'u taanaan Iraan marii kana akka itti fufneedha himaa kan jirtu, kallattiidhaan gara waraanatti illee akka deebitudha dhaadachaa kan jirtu. Iraan kana gochuudhaafis akka duubatti hin deebine beekamaadha. Koreen eegdota warraaqsaa ibsa ganamaa irraa kenneen waraanatti deebi'uudhaaf murteessaa akka jiru, waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa jiru kunillee milkaa'uu akka hin dandeenye shakkii akka qabudha himaa kan jiru. Kanaafuu Israa'el sa'aatiiwwan dhufan keessatti yookaan ammoo guyyoota dhufan keessatti haleeluu akka danda'udha ibsa guyyaa irraa kenneen kan hime. Ameerikaan dirqama Libaanos keessaa waraanni akka ba'u taasisuu qabdi. Waraanni Israa'el guutumaa guutuutti Libaanos keessaa ba'uu qaba. Kun hin ta'u taanaan uummanni Libaanos osoo du'u, dhiigni ijoollee Libaanos osoo dhangala'u, nuti marii Ameerikaa waliin taasifnu kun itti fufiinsa argatu jechuudhaan kan ibse. Tiraamp anatu ajajaa, Israa'el natu bulcha jechaati kan jiru. Kanaafuu kana haasa'uu qofa osoo hin taane kallattiidhaan Israa'eliif ajaja kennee waraana ishee akka baastu taasisuu qaba. Kun hin ta'u taanaan gara waraanatti deebi'uu dandeenya jechuudhaan koreen eegdota warraaqsaa guyyaa irraa ifaan ifatti kan murteessee dubbate jechuudha. Kanaafuu Tiraamp wanta kana ni taasisamoo hin taasisu kan jedhu cinqii guddaadha jechuudha. Gama biraan biyyoonni galoo galaanaa kana booda eegumsi Ameerikaan nu ga'a. Ameerikaan nu ittisuu hin dandeessu, nu ittisuu miti waraana ishiillee buufataalee waraanaa isheellee misaayila Iraan jalaa ittisuu hin dandeenye. Kanaafuu neetoo musliimaa ijaarranna jechuudhaan wal ga'aa jiru. Kun immoo jijjiirama guddaa akka ta'edha himamaa kan jiru. Turkii, Egypt akkasumas Paakistaan waliin ta'uudhaan akkasumas Saawudi Arabiyaa fi biyyoota biroo of jalatti qabachuudhaan neetoo musliimaa cimaa ta'e ijaaruudhaaf akka murteessanidha himamaa kan jiru. Sochiin kun yoo milkaa'e immoo Israa'eliif kufaatii guddaa fiduu akka danda'u yookaan Israa'el biyya kamirrattuu harka ol fudhachuu akka hin dandeenye taasisuu danda'a. Turkii yeroo kanatti teekinooloojii waraanaa gurguddaa qabdi, diroonii qabdi, humna ittisaa mataa ishee qabdi kan teekinooloojii mataa isheetiin oomishte. Dirooniin isheellee yeroo kana Siiriyaa keessa galaniiru, Siiriyaa eegaa jiru. Gibsiinis akkasuma waliigaltee cimaa qabu Turkii waliin. Saawudiin Arabiyaan diinagdee qabdi, Dubaay diinagdee qabdi, Paakistaan immoo niikulara qabdi, akkasumas Iraan misaayila ciccimoo qabdi. Iraan illee yoo dabalatan wanti kun cimuu akka danda'u, biyyoota dhiyaallee sodaachisuu akka danda'an, jala dhaabbachuu akka danda'an waan shakkamu miti jechuudha. Wanti kun yoo milkaa'e olaantummaa musliimaa addunyaa kanarratti dhufuu danda'a. Diinagdeen isaan harka jira. Kanaafuu fuulduratti wanti ta'u kun baay'ee cimaa ta'eera. Wanta kana hunda kan fide waraana Iraan fi Ameerikaa akkasumas Israa'el akka ta'e ni beekama. Wanta kana kan dirqisiise immoo Iraan olaantummaa argachuu isheeti. Waraana buufataalee Ameerikaa baha giddu galeessaa kana keessa jiran daaressuudhaan Israa'el irrattis rukuttaa cimaa gaggeessuu isheetiin biyyoonni Arabaa kun eegumsi kun nu ga'a, eegumsi Ameerikaa kun nu baasuu hin danda'u, kaballaa eenyu jalaallee nu baasuu waan hin dandeenyeef of danda'uu qabnaa jechuudhaan karanatti dhufaniiru jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Sa'aatiiwwaniin booda odeeffannoowwan wayitaawoo karaa oduutiin qabannee walitti deebina. Agasitti bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jenne asumaan nagaadhaan.